بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota ilmaan oromoo shamarran keenya akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattanii ammallee bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu insha Allah viidiyoo isinitti dheeressu yaada gabaabduu isinii dabarsuu barbaade yaanni sunis yoo rabbiin fedhe yoo rabbiin achiin nu eegee ramadaanni kalaayee jira rabbii warra khayriidhaan gahee soomatee ajrii soomanni qabus argatu nu haa taasisu asuma keessatti waa'ee soomanaa keessamaa inni wanni ani barbaade karaa shamarraniif gargaarsa yookaan immoo yaadachiisa akkasumas waan beekurraa qooduu fi waan barbaadu keessa soomana yeroo soomanaa biyyoota adda addaa keessa warri jiran soorata yeroo baay'ee biyyoota arabaa keessatti soorata hedduu qophaa'a yeroo ramadaanaa dhugaatii hedduu qophaa'a soorata hedduu qophaa'a yeroo sanitti hedduu warroonni muuxannoo hin qabne ni rakkatanii jireenyi gaafa biyyaa nu baasu jijjiiramuu fi jijjiiramni immoo dursee beekumsa kenna yookaan muuxannoo kennan ta'a malee yoo muuxannoo hin qabaatiin beekumsa tokko yoo hin qabaatiin of jijjiiruu hin dandeenyu bakka yaadne san gahuus hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'uuti garuu ani beekee isin wallaaltanii osoo hin taane kan beekuufis yaadachiisa kan hin beekneef barumsa ta'aaf jedhee hanga tokko harka dhibbarraa takka yoo bu'aa isiniif qabaate waan jedhu isiniif waan beekurraa muuxannoo wanta dandeettiitti qaburraa hanga beeku isinii qooda jedhee waan yaadeef waan kanarratti insha Allah rabbina haa gargaaru. Hojiis dhabee miti obboleeyyan kiyya yeroo waan kanarra waa tokko asirratti isinii dabarsu namni tokko gara nama hojii hin qabneetti nama fudhachuu danda'a. Amalli namaa kun garagara nama uumamuma isaatiin waan gaarii nama tokkoof waan beeku san namaa qooduu jaalatu jira. Kanuma immoo osoo beeku osoo gaafatteeyyuu waan beeku san sii himuu hin barbaanne baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf fedhiin kiyya waan ani beeku namni hunduu haa beeku waan jedhu waan qabuuf jecha miira kiyya keessa kan jiru waan qabu hunda isin wajjin Oromoo wajjin fayyadamuudha bakka fedhiin kiyya Oromoodhaa qoodee waan isaan hin qabne sanis qarqaaree hanga rabbinaa laaffise afaaninis ta'u bakka hin dandeenyetti namni waan beeku tokko muuxannoo san namaa qooduun ani na gammachiisa hedduu na gammachiisa jechuudha. Namni waan qabutti waan beekutti hoo gaafatan namaaf hin qoonne na gaddisiisa. Maaliif nama san gargaaruun rabbuma si gargaara homaa wanni sirraa hir'atu hin jiru. Garuu yoo nama hin gargaarre nama rakkatu tokko yookaan nama waa si gaafate tokkoof yoo waan beektu san hin qoonne garuu gaarii miti siifis tahee rabbi biratti sirraa waan rabbiin sirraa hin jaalanne waan ta'eef rabbi siin jaalata waan gaarii yoo ati dalayde. Gaarii hojjechuun jechuun qabeenya maallaqa namaa kennuu miti yookaan immoo waan akkana si godhe jechuu miti. Homa beektu rabbi si laaffise karaa mallee nama qajeelchuu haa ta'u. Gaarii hojjechuun dhagaa waan tokko qoree waan nama rakkisu tokko karaa irraa fuudhuun waan gaarii hojjechuudha. Gaariin xiqqaattee guddattee hin qabdu obboleeyyan kiyya shamarran biyya ambaa keessa jirtan asitti har'a arabaaf hojjettanii bor mana keessaniif isin fayyada waan jedhuuf waan qaburra waan beekurra isinii qooda warri beeytan yaadattaniituma kana caalaa beeytanii hedduu jira wanni hundi beekumsi keessattuu dubartoota ogummaa mana keessa nyaata qopheessuudha ka hundaatu tokko miti. Amma fakkeenyaaf namni tokko soogidda nyaatu soogidda keessaa dhiisee hojjechuu danda'a. Inni soogidda ittiin goone nyaanni kee hin taane jechuun hin danda'amu. Tokko laafaa barbaada tokko jabaa barbaada lakki laafaa ta'uun qabu jabaatuu qaba jechuun hin danda'amu. Ati akkaataa beeytutti nama ittiin beeyta taanaan ogummaa nyaata qopheessuun beeyta taanaan waan ani irraa hanqise san takkaa rakkoodhaaf hanqisuu danda'a waan ta'eef maaliif hanqistee hanqisamuu hin qabu naan jechuu hin danda'amu. Ati itti guuti. Ani fedha kiyyaa fakkeenyaaf ani soogidda nyaadhu yookaan zayita hedduu nyaadhu waan kana hin hir'isa. Waan kana maa hir'isuun qabdu waan jedhu san akkasittiin fudhatinaa. Ogummaa keessan irratti dabalatuma isinii ta'a. Fakkeenyaaf kan koollee hojjedhaa laala. Bu'aa isinii yoo qabaate itti fufaa yoo bu'aan qabaatiin
tartiibuma keessan irratti deemtanii hojjetattanii kan hin beekne immoo baradha. Barumsi har'a arabaa hojjennu kun boru mana keenya nu tolcha, mana keenya nu bareecha. Har'a namaaf maallaqaaf jennee namaaf jecha dirqamnee waa hedduu hojjenna. Gaafa biyya keenya gallee mana keenya keessatti maatii keenyaaf abbaa manaa keenyaaf waan gaarii tokko hojjennee namni alaanu keessummaa nutti dhufu nutti gammada. Nutti gammada waan gaarii hojjenne. Namni waa beeku bakka hundattuuyyuu filatamaadha. Hojjettanii waan gaarii tokko yoo mul'istan bu'aa argattan biyyuma keessanittuyyu waan gaarii hojjechuu dandeettan. Kanaafi waanuma xiqqoollee haa taatu walii qooduun baay'ee gaariidha. Walirraa fudhanna Oromoo kiyya. Oromoon duruyyuu gara laafessaa garaan jabaatu waan qabu namaa kenna waan hin beekne nama barsiisa. Waan bade nama wajjin barbaada. Kanaaf egaa amala keenya waan ta'eef aadaa keenya waan ta'eef waan beeknu walii qoodu baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan miidiyaa gubbaarratti waan hamtuuyyuu dalaguu heddummata. Waan gaarii dalaguun hin jirtuyyuu maaliif gaarii hojjennee seenaa dabarfannee yoo jenne waan gaariidha jechuu barbaadeti. Kanaaf obboleeyyan kiyya yoo Rabbi jedhe viidiyoo ani ka waraabu yeroma waan isaanii hojjedhu waanuma isaanii hojjedhu isinii waraaba waan ta'eef akka fedhii kiyyaatitti mana kiyya keessa ta'e osoo gaafii tokko har'a waan akkanaa nuu qopheessi yoo jettan isinii qopheessuu dadhabuu jira. Maaliif mana namaa keessa jira waan ta'eef waan isaaniif hojjedhu san irratti hojjedha. Sababni isaa nyaata hojjedhe san namni narraa nyaachuu qaba, gatuun qabu hojjedhee. Kanaaf waan isaan nyaatan san hojjedhee waan isiniif bu'aa qaba jedhu tokko nyaata bu'aa qaba yookaan dhugaatii bu'aa qaba jedhu tokko isiniif qooduu barbaada. Asirratti akka waan mana kiyyaatitti hojjechuun na rakkisa. Akka mana namaa takka yookaan immoo hojjettuu nama takkaatitti hanga dandaheen isiniifin qoodaa. Ramadaana kanaaf xiqqollee ta'u isin gargaara. Maaliif namni nyaata hojjetu biyya Arabaa keessatti sadarkaa qaba jechuudha. Namni mana qulqulleessituudhaan hojjetuu fi kan nyaatan hojjetu tokko miti. Kanaaf gargaarsa isiniif ta'a waan jedhurraa ka'eeti. Asirratti lakkinuun qoodinii lakkin barbaannu soo jettan koomentii jalatti lakkinuu qoodii yoo jettanis koomentii jalatti yaada keessaniin barbaada. Hedduu Oromoo kiyya isin jaaladha. Ilmaan Oromoo shamarran keenya qaalii. Abbaan manaatis waan gaarii yoo ati hojjette si jaalata. Abbaa manaa kee immoo waan nyaata babbareedaa nyaatuma tokko guyyaa nyaachisuu osoo hin taane nyaatota adda addaa hojjettee nyaachiste taana abbaan manaa kee bareedina fuulaa qofa sirraa hin barbaadu. Abbaan manaa kee fedhii qofa guutuu fi sirraa hin barbaadu jechuudha. Ogummaa qabaachuu qabda. Waan gaarii hojjettee keessummaa isaa hiriyyaa isaa gammachiisuu waan gaarii hojjettee guyyaa ayyaanaas haa ta'u guyyaa iidaa guyyaa adda addaa cidhaallee haa ta'u waan gaarii tokko qopheessite isa san gammachiisuu qabda jechuudha. Kanaaf mana keenya bareechisuuf ijoollee teenya guddifachuuf karaa gaarii irratti ijoollee teenyallee akka guddatan taasisuuf bultii tokko namni akka mana isaa jiraachisu beekuun dirqama waan ta'eef inshallah. Kanaaf itti qophaa warri bultii jaalatanii qabdanis kana caalaa dandeettii hojii adda addaa qabdanis naafis qooda. Lakkoofsi kiyyaa jalatti isiniifin kenna. Naafis qooda ani waanuma beeku isinii qooda malee kan hin beekne hedduu jira. Kan hin beekne san immoo isin naaf qooda karaa barbaadaniin dhuftanii naa qooduu dandeettanii ani marhaba isiniin jaa balballi kiyya banaadha. Tabeeku ani isiniifin qooda odoo bishaanis qicanii dhuguu taate jechuudha. Kanaaf shamarran keenya shamarran Oromoodha. Rabbi bakka jirtanitti sadarkaa keessan olaa fuudhu fayyaa isinii haa kennu rakkoo isinirraa haa qabu bal'ina umrii keessa wajjin isinii haa godhu. Inshallah rabbiin isin haa gargaaru. Jabaadha jajjabaadha gabrummaa tana jalaallee rabbi nu baasee biyya teenya bilisoomtetti nu haa galchu. Harka namaati nama taa eeggatu miti namni isa eeggatu rabbi nu haa taasisu isiniin jecha. Nagayaannaaf jiraadha isin jaaladha isin kabaja rabbi anaa walitti isin haa jaalatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.